Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Paakistaan Khawaaja Muhammad Asiif haleellaa jechoota ciccimoo Israa'el irratti gadi lakkiseera. Israa'el abaarsa dhala namaa fi kaansarii dachee kana Si'ool keessatti gubachuu qabdu jechuun dubbataniiru. Jechoonni kun sagalee dhageessisuu qofa osoo hin taane dirree waraana siyaasa hunda keessatti dhoohaniiru. Muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu fi ministeerri dhimma alaa Gideon Saar deebii dhukaasaa kennaniin dubbiin kun fudhatama kan hin qabneef balaa guddaa fiduu kan danda'u jechuun ibsaniiru. Keessattuu biyya Ameerikaa fi Iraan gidduutti nagaa buusuuf hojjechaa jira jetturraa hin eegamu jechuun dubbii kana kuffisaniiru. Hizbulahn buufata galaanaa Israa'el Ashdod irratti misa'ela robsuu beeksise. Humni waraanaa Israa'el misa'ela hedduu Libaanos irraa gara biyyattii dhukaafaman ofirraa qolachuuf yaalaa akka jiru guyyaa irraa beeksiseera. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Paakistaan Khawaaja Muhammad Asiif Israa'el kaansarii hamtuu fi abaarsa dhala namaati jechuun ibsaniiru. Kunis Israa'el deebii ariifataa akka kennitu taasiseera. Dubbiin kun kan dubbatame yeroo haleellaan qilleensaa Israa'el Libaanos irratti itti fufetti yoo ta'u, biyyattii waliigaltee dhukaasa dhaabuu bal'aa Ameerikaa fi Iraan gidduutti taasifameen kan haguugamte yoo ta'u, Israa'elii fi Ameerikaan taatee kana haaluun waraanni itti fufeera. Asiif barreeffame irratti barreesse kanaan Israa'el namoota nagaa qulqulluu ajjeeste jechuun himateera. Beekumsi kun Gaazaa keessatti kan jalqabe yoo ta'u, achiis gara Iraanitti babal'ate amma Libaanos ga'eera jechuun dubbataniiru. Dhiiga dhangalaasuun kun osoo irratti itti fufuu isaanii cimsanii dubbataniiru. Ibsa cimaa Paakistaan erga waraanni kun jalqabee kennite keessaa isa cimaa ta'uunis galmaa'eera. Ministirichi dabaluun biyyoota Israa'el lafa Falastiin irratti hundeessan jabeessanii qeeqaniiru. Kanaanis Israa'el lafa kanarraa baduu qabdi, Si'ool keessatti gubachuu qabdi jechuun dubbataniiru. Deebii kanaaf waajjirri ministeera muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu dubbiin ministeera Paakistaan kun kan nama kakaasu jechuun ibseera. Dubbiin akkanaa mootummaa kamiirrayyuu fudhatama hin qabu jechuun keessumaa biyya nagaa buusuuf gahee giddu seenummaa qaba jetturraa fudhatama argachuu hin danda'u jedheera. Israa'el dhukaasa dhaabuu cabsuu fi haleellaa irra deebi'ee Beerut irratti raawwachuuf deebii kennuun loltoonni diddaa Islaamaa buufata waraanaa doonii Ashdod misaa'ilaan barbadeessuu himaniiru. Kana malees waraanni Israa'el ibsa kenneen Hizbulahn misa'ela Israa'el irratti dhukaasuun naannolee hedduutti saayiraniin qilleensaa ka'eera. Waraanni Israa'el jimaataarraa akka jedhetti Hizbulahn misa'ela Israa'el irratti dhukaasuun telaviv dabalatee kutaalee biyyattii keessatti saayiraniin haleellaa qilleensaa hojiirra ooleera. Hizbulahn akka jedhetti bu'uuraalee waraana Israa'el magaalaa Haifaa keessatti argamu rukutuu ibseera. Waraanni Israa'el gama isaan xiyyaarota Hizbulahn gara 10 ta'anii kanneen gara galgalaa kaaba Israa'elitti rokkeettii dhukaasaa turan rukuteera. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu gama isaan Israa'el Libaanos waliin marii nagaa Hizbulahn hidhannoo hiikkachiisu dabalatu hatattamaan akka jalqabdu qajeelfama kennuu isaanii kamisa galgala ibsaniiru. Gama biraan itti aanaan pireezidaantii Ameerikaa JD Vance marii jalqabuun dura Iraan akeekkachiisuun isaanii dhagahameera. Ameerikaan marii amantaa gaarii qabuu fi harki ishee banaa akka ta'e himaniiru. JD Vance jimaataarraa mariidhaaf gara Paakistaan imaluu isaanii dura Teheraan nutti taphachuu hin qabdu jechuun akeekkachiisaniiru. Isaanis gara Paakistaan mariidhaaf yeroo deeman Iraan waliin marii gaarii taasisuuf hawwii guddaadhaan eeggachaa akka jiran dubbataniiru. Mariin akka hawwiidhaan eegamu abdiin qaba jechuun waan gaarii ta'a jedhee yaada qaba jechuun Vance Waashingten gadhiisuu isaa dura gaazexeessitootaaf himeera. Akkuma pireezidaantiin Ameerikaa jedhan Iraanonni amanamummaa gaarii mari'achuuf fedhii yoo qabaatan harka banaa diriirsuuf fedhii akka qabnu beekamaadha jechuun Vance dabalee ibseera. Yoo nuti taphachuuf yaalan garuu gareen mariisistootaa fudhatama dhabuuf deemu jechuunis ibseera.